Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanitti isin haa qabu isinin jedha. Eegaan daawwattoota kiyyaa har'a dhaamsa gabaabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira jechaadha. Dhaamsichis akkuma beekamu jechaadha. Wanuma yeroodhaan wal qabate jechaadha. Wanti yeroodhaan wal qabate kun maal jechuun keessaniin oolu. Egaa wantichi yeroodhaan wal qabate kun ji'a amma keessa jirru kana jechaadha. Ji'a Sha'abaanaati. Ji'i Sha'abaanaa kun amma dhumatu jira. Ramadaanaaf ammoo qophii akkam taasisu jirra. Qophii akkam yoo goone Ramadaana haala gaariidhaan dabarsuu dandeenya kan jedhu dhaamsa gabaabduu takka qaba isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Mee Ramadaanaaf osoo Ramadaanni hin seeniin dura jechaadha. Baatiin Ramadaanaa osoo hin seeniin dura ji'a Sha'abaanaa kana keessa maal gochuu qabna? Ji'a Sha'abaanaa kana keessa wanti nu gochuu qabnu namoonni Ramadaana dabre kan waggaa dabre jechaadha. Namoonni guyyaa osoo hin soomin isin jala dabarreetiin jedhe ji'a kana keessa qadaa akka ofirraa deebiftan yookaan ammoo soomtanii ji'a kan waggaa dabre kan soomin san akka ofirraa deebiftan rabbiin nu himee jira jechaadha. Ji'a kana keessa qadaa ofirraa deebisnaa jechaadha. Egaa namoonni ji'a kana keessa qadaa qabdan ji'a kana keessa akka ofirraa deebistan asumaan dhaamsa isiniif dabarsa jechaadha. Egaa Ramadaanni hogguu dhufe hoo Ramadaanni dhufuuf amma torbaan takka nu hafa jechaadha yoo xiqqaate yoo guddate torbaan takka nu hafa torbaan hafe kana keessatti Ramadaana haala kamiin simachuu hennaa mee haala kamiin simanna namoonni akkamitti qophooytame akka gaafiititti jechaadha. Namoonni viidiyoo kana argitan koomentii jalatti na barreessa. Mee akkamitti qophooyna Ramadaana yoo akkam ta'e dabarsuu dandeenya, haala kamiin dabarsuu dandeenya, haala kamiin soomuu dandeenya, yoo akkam taane soomni keenya nurraa fuudhama kan jedhu mee qabxiilee ijoo takka takka qabadhee isiniif dhiyaadha jechaadha. Akkasii jechaadha daawwattoota kiyyaa. Ramadaana amma dhufaa jiru kana jechaadha. Amma Ramadaanni dhufu jira. Akkamitti simannaa akkamitti dabarsina Ramadaana kana akkamitti soomna ka jedhu ergaa gabaabduu takka isiniif dabarsuun barbaada. Inshaallah rabbiin nu haa ga'u Ramadaanni dhufuudhaaf torbaan takka nu hafa jechaadha. Torbaan tana akkamitti soomna akkamitti eegalla akkamitti simanna Ramadaana kana jechuudha. Wanti an jechuu barbaade Ramadaana kana akkaataa nu itti simannu torbaan hafte tana keessa niyyaa toluudhaan niyyaa keenya tolchuudhaan Ramadaana simanna jechaadha. Jalqaba irratti xahaaraadhaan qulqullinaan jechaadha. Qulqullinaan yogguu jennu akkuma dur baratanitti jechaadha. Ramadaanni keessummaa guddaadha. Keessummaa waggaatti yeroo takka nutti dhuftu jechaadha. Keessummaa tana akkuma yeroo kamittuu keessummaan namni kamuu keessummaa qaba jechaadha. Keessummaan alaa yeroo kamiyyuu isinitti dhuftu mana tolchinee bareechinee waan hunda alaa finnee waan bibbitannu binnee keessummaa nama dhuftu san haala gaariin ofirraa galchuuf akkuma qophoonnu sanitti jechaadha. Ramadaanaaf illee akkasumatti qophaa'uu qabna jechaadha. Qulqullina mana keessaa farshaa ofirraa dhiquu ofirraa jijjiiruu abbaan rabbi laaffisee haaraa bitachuu abbaan rabbi agartee namoonni dandeettii hin qabne ammoo akkuma beekamu jechaadha. Kama duraan qabu dhiqachuudhaan xahaarfachuudhaan qulqulleeffachuudhaan Ramadaana haala kanaan simachuun nurraa eegama jechaadha. Wanti biraa niyyaa toluudha. Niyyaa ta'e jechuun hin sooma Ramadaana kana hin sooma inshaallah. Niyyaa tolee qulqullinaan sooma jechuudhaan niyyaa toluudha jechaadha. Inni biraa akkuma beekamutti Ramadaanni yogguu nutti seeniitiin jedhee osoo Ramadaanni nutti hin seenin dura inni kan biraa dhiifama wal gaafachuudha jechaadha. Namoonni nama waliin mufii qabu, namoonni nama wal dhabbii qabu. Rabbiif jecha Ramadaana keessummaa guddaa kanaaf jecha dhiifama walii gochuudhaan qalbii teessan qulqulluu gootanii nama wal dhabbii qabdanii saniin walitti niyyaa qulqulluu ta'uudhaan dhiifama gaafachuudhaan Ramadaana kana haala kanaan osoo simannee jechuun barbaada. Simannaa Ramadaana kanarratti akkasitti haala kanaan eega qulqulluu inni boodamee akka biraatitti akkam godhuu qabna kan jedhu ammallee walumaan ilaalaa nafaana bu'a. Egaa daawwattoota kiyyaa ammallee wantoota kana hunda eega goonee hin jenne Ramadaanni guyyaa seeni sanitti jechaadha. Namuu wal affeeruudhaan hanga danda'ametti ollaa wajjin saahibban waliin namuma ta'e wajjin nama waliin jiraannu kamiyyuu waliin jechaadha. Wal affeeruudhaan Ramadaana osoo simannee barbaachisaadha.
akkasittis rabbiin nurraa jaalata jechaadha. Gammachuudhaan ollaa wajjin nyaachuudhaan ollaa wajjin qabachuudhaan muslimaas haa ta'u kiristaanas haa ta'u nama kama wajjinuu nyaachuudhaan osoo dabarsinee irra filatamaadha jechaadha kophaa keenya irra jechaadha. Inni kan biraa akkuma argitanitti ramadaanni seenuuf guyyaa muraasatu nu hafe jechaadha. Ramadaana seenuu guyyaa muraasni nu hafe kana mee akkamitti qabuu dandeenya? Hundi keenyayyuu wanta nurraa eegamu gochuudhaan miskiina nyaachisuudhaan akkuma beekamu rabbiin ji'a kana keessa araarama guddaa isinii godha jedheetiin jira. Balbalti azaabani cufamti balballi jannataani banamti jechaadha. Namni kamiyyuu ka jannata seenuu hin barbaanne hin jiru jechaadha. Inshallah rabbiin nama warra jannata nu haa godhu jechaadha. Akkasitti jechaadha ji'a fulaan jannata torban banamtu jechaadha. Ji'a shayxaani keessa hidhamu jechaadha. Ji'a kana keessa rabbiin araarama guddaa isiniif godha na kadhadhaa jedheetiin jira jechaadha. Ramadaanni hogguu qabneetiin jenne qur'aana qara'uudhaan salaatuudhaan zikrii rabbii godhuudhaan ramadaana kana haa simannuu haa dabarsinuu isiniin jechuun barbaada jechaadha. Dhaamsa gabaabduu tiyya har'aa kana kanumaan goolaba jechaadha. Namoonni dhaamsa kana argitaniitiin jechan sheer naa gochuun wal biraan naa gahaa adara rabbii isiniitti haa ta'u jedha. Adara rabbii isinitti haa ta'u isiniin jedha. Ammallee irra deebiidhaan keessummaa guddaa kana haala gaariidhaan haa simannu isiniin jedha. Qalbii teenya qulqulluudhaan haa simannu nama wal dhabaniin hundaan araaramuudhaan ramadaana kana haa qeeballuu isiniin jechuu barbaada. Hanga dandeettanitti miskiina sadaqachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanuma dhaamsa kiyya har'aa kana fakkaata jechaadha. Dhaamsa biraatiin hanga walitti deebinutti.